gatiilee gassaalaa fi tallajaa yookiin ammoo barraada qulqulleessituu bishaanii firiijii fi miicituu uffata. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Asha markifuun Oromoo kiyya guutu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattan hundi keessanuyyuu har'a jechuudha sagaleen isiniif hin dhagahamu firiijolee adda addaa isa faashina dhufee fi akkasuma ammoo hedduu orjinaala tahe hunda isaatuyyuu qabadhee dhufee jira. Keessa isaa akkuma argitan kana orjinaala akka barbaadetti carqii miicee nu baasuu danda'a. Isin ajaa'iba gatiileen adda addaa sagalee garuu kallattiidha yeroo gaafannu isiniif hin dhagahamu. Haga danda'ameen yoo isinii dhagahame sagalicha jechuudha kallattiidhaan suuqa erga karakkarree waliigalleeni tokko tokko eeyyamsiifnee gatii nuu himaa viidiyoo hin waraabna jennee nuu himanii eegaa firii gassaalaan kun jechuudha isa sirriitti orjinaala kiiloogiraama 14 garuu ammoo tuyyuu jechuudha qarshiin isa 72 akkasuma kakuma 35 jira kakuma 30 jira kakuma 45 jira kakuma 40 maaliin garaagarummaa qabaa yoo jettanii maal isiniif fakkaate tokkoffaa irratti litira isaa odoon tahini orjinaalummaa yookiin aslooma isaati akkuma isin asitti argaa jirtan kana diizaayiniilee akkasuma immoo saayizii jechuun maqaasa 14 jira 18 jira gassaalaan jechuudha hedduutu jira isa keessaa mootuyyuu qarshii haga barbaadanii humna keessanii bitachuu hin dandeettanii haa ta'u malee isaa sadarkaa isaa qulqullinni isaa kwaalitiin isaa bareeda ta'e odoo bitattanii irra gaariidha isiniin jedha. Akkasuma firiijoleen hedduutu haarofni seene Biluu maajikiin kun hin bareedu saayiziin isaallee hedduu bareeda qarshiin isaallee hedduu bareeda qarshii 53 jira akka beeka ka guddaan litirri 400 jira litirri 350 illee jira akkasuma immoo litirri 700 illee ka hojii yoo barbaadan hin jira baay'ee firiijii bareedaa fi qulqullina olaanaa qabuudha qarshiin isaallee hedduu guddaadha hin jedhamu akkuma sitti argitan kana hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa eelee daabboo yookiin batiraa akkasuma immoo yookiin ammoo firoona daabboo keekii ambaashaa hundi sadarkaa qaba kakuma 14 jira kakuma 15 jira kakuma 16 jira kakuma 17 jira as keessa ammoo tuyyuu kakuma haga 16 moo 17 bichatuyyuu jira isiniin jedha asitti firiijii kana osoo jechuudha namni firiijii bitachuu barbaadan keessattuu warri litira 300 fi way akkasuma litira 400 bitachuu barbaadan firiijiin biluu maajikiin kun isin taruu baate baay'ee isiniif jaaladha isiniif gammada isiniin jedha maaliif jennaaniin firiijii moodela amma dhufe akkasuma mootuyyuu hedduu akkanumatti jechuudha hedduu firiijii jabinna qabuudha firiijolee achi keessa firiijii 4 galchanii sanirraanuyyuu orjinaala ta'uu isaa irratti qarshii laxxafan jechuudha mee gatiilee jechuudha mucaan kun gatii tokko tokkoon yoo isinitti himu yoo isin dhagahame jechuudha sagaleen baay'ee dhagahamu dhageeffadhaa obsaanii isiniin jedha. كيلو واقع 65 شبر ስካይሊቭ ነው ዋጋው ኪሎ 16 ነው ዋጋው 65 ነው 18 ኪሎ ግራም ነው ቶፕ ፋም ነው 18 ኪሎ ግራም ዋጋው ይሄ ፍሪጆችስ ፍሪጁ ይሄ ብሉ ማጂክ ነው ዋጋው 53 ሺህ ብር ዋጋ 53 ሺህ በዚህ ሆኖ ደግሞ ትልቁ በሱ ሆኖ ደግሞ 420 ሳይዙ 68 ሺህ ይሄ ላስቲኩ ምንድን ነው 340 በኔ አርግሲስ 353 ሺህ ብር እንደዚህ ደግሞ 300 ሆኖ ቅናሽ አሉ የሚቀንሱ ደግሞ 350 ሆኖ 45 ሺህ ብር 42 ሺህ ብር እንደዛ 45 እሱኛው 42 ሺህ ብር እሱ 42 ሺህ ብር እሱ 42 ሺህ ብር ሰዎች ለመለዳ 42 ሺህ ብር ናቸው
በትሮቹ እነሱ ባትሮቹ 14500 እሱም 14 ከ5 እሱኛው 16 ሺህ ነው። እሱ 15 አርዱ ደግሞ 14500 akkuma asitti argitan kana 35,000 36,000 kuma haga barbaadaniin gasaalaa litira 20 litira 14 18 firiijii illee akkuma isinitti namootiin firiijii suuraa kaasinaa ergi hin bitadhaa jettanii suuraan beekuu hin dandeettanii oriijinaalummaa yookiin aslooma isaa litira isaa akkasitti saayizii isaa adda barra malee cellifneetuma suuraa arginee fi beekuu hin dandeenyu isiniin jedha. Kan akka kuni barraadaadha. Barraadaa hedduu babbareedanii akka ijoollee namni qabullee booda ijoollee horuun keessan hin oolu ka ijoollee amma hin qabnellee jechuudha. Kurree qabaa akka nama jalaa hin tabalaashessine daa'imman hin karrabne of eeggannoo cimaaf maashaallah isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanooyyuu warri meeshaa kana barbaadan lakkoobsi kiyya kama asirra jiru kana kunu kama asirra jiru cinaan kun umurazaan jedha kun ammoo lakkoobsa kiyya WhatsApp fi Telegiraaman koottaa